jirtu viidiyoo har'aa kana keessatti kan isin argisiisu feesbuukaa akkamitti monetization guutuun danda'ama, followera meeqaan monetization guutan, akkamitti guutan, maallaqa hoo meeqa namaa kaffala, viidiyoo irratti hoo meeqa namaa kaffala kan jettanii gaaffii isinitti ta'e viidiyoo darbe keessatti akkamitti akka feesbuukaa banattanii Facebook page banattanii maallaqa irraa dalaguu dandeessan isin barsiiseen ture. Viidiyoo irraa kana keessatti immoo akkamitti akka monetization itti taatan isin barsiisa. Hanga dhumatti like share hin dagatinaan isiniin jedha. Mana Oksijiin Oromiyaatiif haaraa namni taatan subscribe gochuudhaan mallattoo all notification irra kaa'u hin dagatinaa. Wanni nu gadhiisnu yeroo yeroon akka isin dhaqqabduuf jechuudha. Kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Oleh hordoftoota fi kabajamtoota yeroo tokko Facebook keessan kana keessa ni seentu jechuudha. Facebook keessan keessa eega seentanii monetization guutuuf jechuudha. Facebook dirqama followera 1000 takka argatutu isinirraa dirqama jechuudha. Maaliif baatii lama keessatti jechuudha. Baatii lama keessatti followera 1000 takka haaraa yoo argattan akka ajaa'ibatti Facebook monetization guutanii maallaqa irraa dalaguu dandeessanii jechuudha. Dandeettii yoo itti qabaatan jechuudha. Egaa Facebook keessan keessa eega akkanatti seentanii bakka profaayila keessanii kanarratti jechuudha. Profaayila kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Yeroo tokkoof eega asirratti cuqaastanii jechuudha. Maal gootu fakkeenyaaf amma kiyya Facebook kana duraan ani monetization guuteetiin jira. Irra deebi'eetiin bifa haarayaan isin argisiisa akka isiniif galutti jechuudha. Irra hin dabarsina viidiyoo irra hin oofina seeraan dhaggeeffadhaa jechuudha. Nuuf hin galle irra nuu deebiin hin dandamu. Bakka isiniif hin galin immoo komentii jalatti barreessa. Tuqaa sadeen kanarratti kilik gootu yeroo tokkoof jechuudha. Eega profaayila keessan keessa seentanii tuqaa sadeen karaa harka mirgaa jirtu irratti kilik gootu. Amma kiyya asirratti duraan banee waan itti deebi'eef jechuudha. Kun asirratti turn off professional mode jedha asirratti. Amma isa kana isinii turn off bakka jettu tana on gootu jechuudha. Akkamitti on goona kan jettaniif isuma kana yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha. Nama yoon irratti cuqaase dudduubatti na deebisa followera kana guutummaan guutuutu formaata harkaa godhaa jechuudha. Asirratti wanti gadi fageenyaan isiniif ibsuu barbaadu yeroo takka moonii gootanii irra deebiidhaan eega moonii guutan boodan bakka kana deebitanii off yoo gootan jechuudha. Kan duraan turn on gootan irra deebitanii osoo dalagaa jirtanuu off yoo gootan bifa haarayaan ammallee followera 1000 takka hamma seentutti deebi'ee monetization kan kee sirraa ka'aa jechuudha. Takka on goonan bakka kanatti hin deebi'inaa jechuudha. Amma asirratti kiyya duraan on ta'ee waan jiruuf amma asirratti off hin godhu jechuudha. Hin cufu jechuudha. Asirratti qabxiin tokkoffaan asirratti kana on gootan malee monetization guutuu hin dandeessan. Kana akkuma on gootanitti haa ta'u uf duuba deebina jechuudha. Yeroo akkana on gootan uf duuba deebitan. Sana booda bakka kanarratti maal isiniin jedha keessanii tools isiniin jedha. Amma kiyya dashboardii isaa naa baasi jechuudha. Duraan guutee waan jiruuf keessan asirratti immoo tools isiniin jedha. Yoo tools illee isiniif fiduu baate dashboard maka kiyya kanarratti dashboard isinii fide dashboard bakkuma jettu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Yeroo isin akkanatti irratti kilik gootan followera isin keessaa qabdan hundumaayyuu kunoo akkanatti isinii fida jechuudha. Guyyaa 28 akkuma YouTube jechuudha. Guyyaa 28 meeqa akka daladdan jechuudha. Hundumaa asirratti isinii fida jechuudha. Kunoo guyyaa 28 hammana akka daladde like kee waliin waan hunda kee waliin as keessa siif kaa information kan kee jechuudha. Kunoo akkuma YouTube itti jala kana monetization jedha. Monetization kana eega followera 1000 takka guutanii isinii fida. Fakkeenyaaf mallattoo monetization jettu asirra inuma jirti. Mee maaliin eega followera 1000 takka guunee beena ka jettan asumarraa monetization bakka jiru kanarra yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda kunoo asirratti jechuudha ilaaluu dandeessan. Fuuldura kanarratti start bakka jiru fuulduratti qasxiitu jira. Qasxiin tun isiniif hin baatu hamma followera 1000 takka guutanitti baatii lama keessatti jechuudha. Qasxiin kun hoggaa isin 1000 takka guutan isiniif baati. Qasxii kanarra yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda kunoo akkanatti fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Monetization irra tuxxanii qasxii fuuldura monetization jirtu irratti kilik gootanii sana booda fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Ani duraan maqaa kana hundaan guutee waan hin jiruuf uf duuba deebi'een isin argisiisaa jira akka isiniif galutti jechuudha. Kuni amma qabxii tokkoffaa yookaan waan tokkoffarraa guutamuu eegalu jechuudha. Legal first name jedha tokkoffarratti maqaa kee guutuu itti barreessita. Gadi bu'ee immoo legal last name jedha maqaa kakayyuu kan keetii isa sirrii asirratti
itti barreeffata jechuudha. Isa tokkoffaarratti legal first name bakka jedhu irratti maqaa kee isa sirri itti barreeffata jechuudha. Gadi buutee maqaa abbaa keetii yookaan maqaa akaakayyuu keetii legal last name bakka jedhu irratti illee maqaa akaakayyuu yookaan maqaa abbaa keetii isa dhugaa sirri itti barreeffata. Asirratti immoo date of birthday jedha. Guyyaa dhaloota kan keetii itti guuttata jechuudha. Asirratti wanti isin ibsuu barbaadu birthday keessan bara 1990 fi 692 gidduu kana bara 2000 gadi godhadha. Maaliif bara 2000 ol isinirraa hin fudhatu jechuudha. Bara 2000 gadi waan jedhamu akka lakkoofsa faranjiitti itti guuttatu jechuudha. Amma kiyya 1996 godheetiin jira jechuudha. Amma sana booda gadi buutanii kaantir jedhaan amma kiyya keessatti narraa gad deebisee biyya guutuu hin danda'u jechuudha. Sababnis duraan guutee waan irra dabarfadheef jechuudha. Kaantir bakka jedhu irratti biyya keessa jirtan ni filattu. Qastii fuula dura jirtu tanarratti kilik gootanii biyya keessa jirtan fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti hin guutina. Maaliif Itoophiyaa keessatti inuu hin guutamu jechuudha. Sana booda biyya keessa ni filattu. Neekistiin jala isaa kana jirti. Neekistii bakka jedhu kanarratti kilik gootu ammallee. Sana booda ni eeggattu fuula itti aanu qabatee isiniif dhufa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kunoo akkanatti fuula itti aanu qabatee naa dhufee jira. Asirratti illee akkuma reefuun tana biyya guutan biyya keessan fakkeenyaaf biyya biizinesa kana keessatti dalaguu barbaadan kunoo gubbarratti dubbistanii ilaaluu dabaafatuu ni dandeessan jechuudha. Inter business info nuun jedha. Gadi buutanii kaantir bakka jedhutti nama biyya keessa jiru duraan filadhee waan hin jiruuf naaf hin baasu jechuudha. Irra darbee waan hin jiruuf jechuudha. Asirratti biyya keessa jirtan ni filatte. Asirratti immoo business type nuun jedha. Fakkeenyaaf biizinesa asirratti waa lama isinii fida. Ani amma guutee waan hin darbee jiruuf dhugaa naaf hin baasu jechuudha. Amma kunoo qastii tana akkuma isin argitan yoo hin tuqe akkanatti naaf fida jechuudha. Qastii fuula duraa san jechuudha. Bakka biizines jettu irratti jechuudha. Kunoo waa baay'ee asiin isinii fide. Isin kana hundaa'u maal filattanii individual bakka jedhu kanarratti ni filattu jechuudha. Individual kana filadheen jira. Nama fakkeenyaaf kana yeroo filattan akkanatti gadi buutanii jala kanatti next ni jirti. Fakkeenyaaf kana yeroo maallaqa daladanii geessitanillee itti guutuu ni dandeessa jechuudha. Yeroo qabaattan amma guutuun baay'ee ba'eessa jedhee namana. Sana booda yoo immoo biyyaa fi kana hundaa boodan guuta jettanii hin guutu jettanii irra darbuu barbaadanillee jala kanaa waan hin qabne jala kanaan hunoo add letter bakka jedhu kanarratti kilik godhuudhaan irra dabarfatuu dandeessu. Neextiituun amma waan hundaa guutanne waan ta'eef neextiitu qaba. Sana booda fuula itti aanu qabatee naa dhufa jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota akkanatti fuula sadaffaa qabatee naa dhufa jechuudha. Fuula tokkoffaa fi lammaffaa fi sadaffaa irra jira jechuudha. Gara fuula meeqatti nu dabarsuuf afurffatti nu darbisuuf jechuudha. Amma asirratti illee maqaa keenya kanuma reefuun tana gamasitti guunesan isa sirrii illegal first name bakka jedhu irratti maqaa isa sirrii ni guutannaa jechuudha. Maqaa isa sirrii eega asirratti guutannee gadi buunee last illegal name bakka jedhu irratti illee maqaa akaakaa'u maqaa abbaa kennaa achirratti ni guutannaa jechuudha. Sirriitti hordofaa isteeppii xiqqoodha. Birthday keenya illee kanuma reefuu itti guunesan asirratti ni guunne guyyaa dhaloota keenya asirratti gadi buunee ammallee primary address jedha magaalaa keessa jiru fakkeenyaaf kanallee teessoo keenya ni guunna. Ani amma kunoo asirratti guuteen jira. Gadi buutanii siit bakka jedhu irratti illee iddoo jiraattan yookaan magaalaa keessa jiraattan ni guutu jechuudha. Kunoo asirratti kanallee guuteen jira jechuudha. Asirratti gadi buutanii kunoo ammallee magaalaa yookaan bakka iddoo magaalaa naannoo keessanii ni guutu jechuudha. Sana booda maal gootu akkanatti eega bakka kana isin fide jechuudha. Amma asirratti maaliif sitti deemessa jettanii yoo na gaafattan an duraan guutee waan irra darbeef bifa haarayaan guutu waan hin deemuuf jechuudha. Akkanatti natti ibsee kana waan asitti guutamuu jira waan guutamu hunda walumaan guunnaa jechuudha isin argisiisa hundaayyuu. Egaa bakka kana yeroo isin fide kunoo asirratti jechuudha zip postal code nu gaafata. Postal code kan biyya keessa jirtanii kan Saudi Arabia yoo ta'e illee kan Germany America yookaan biyya barbaadanii yoo ta'e illee Google irra dhattaniituma magaalaa keessa jirtan itti barreessitanii postal code biyya sanii waliin isiniif dhufa achirraa koppii godhattanii fiddanii asirratti guutuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma kunoo asirratti postal code 76 313 jedhee guuteetiin jira jechuudha. Sana booda gadi buutanii foon nambarii keessan asirratti ni guutu. Asirratti gadi buutanii immoo iimeela keessan kan feesbuuka saniin banattan asirratti ni guutu. Sana booda jechuudha maal gootu gadi buutu jechuudha. Asirratti immoo kuni optionaala kana hin guuttan rakkoo hin qabu jechuudha bira dabarfattu. Sana booda maal gootanii bakki neextii jala jirtu tuni isiniif
hin ifne jechuudha mallee ani naan ifne maal gootu sanduuqa duwwaatu jala kanatti isin dhufa sanduuqa duwwaa tanarratti raa'itii gootu amma kun akkana irratti ufumaan bakki neekistii tun naa iftee jirti samaawii naa taatee jirti sana booda neekistii gootu jechuudha amma fuula itti aanutti na dabarsa jechuudha kuno amma obboleeyyan fuula itti aanutti na dabarsee jira jechuudha amma kuni lakkoofsa maalii na gaafata asirratti akkaawuntii baankii akkan itti guuttadhu na barbaachisaa jechuudha na gaafataa jechuudha nama akkaawuntii baankii itti guuteen ture duraan kunoo Oromiyaa International Bank jedhee itti guuteen ture jechuudha kanaafuu isinis akkanatti maqaa akkaawuntii keessanii eessaan akka itti guuttattan immoo walumaan ilaalla jechuudha kar fuulduratti asirratti kun gama gadii kanaan liinkii paayipalii yoo qabaattan asirra fakkeenyaaf yeroo bakka kanarratti bakka liinkii jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan gara fuula duraa isin deemsisee paayipalii wal qabsiisuu akka isin paayipalii wal qabsiiftan isin gaafataa jechuudha. Kana maal godheen irra taraad godheetin irra darba jechuudha hin qabu jedheetin bira darba jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kunoo amma kallatti maan as na fidee jechuudha kunoo doolaarri kiyya akkuma argitan kunoo amma monetization guute waan ta'eef kunoo 00 irra jira jechuudha akkuma isin kunoo asirratti argitan starting kiyya 00 irra jira maaliif fakkeenyaaf wanti isin maallaqa ittiin argattan istaarii kana jechuudha fakkeenyaaf YouTube irratti akkuma beeksisni gadhiifamu isa kana video isin gadhiistan jalatti illee wanti akkana yeroo video namaa jalatti argitan namni sun moonii ta'ee jira jechuudha istaarii kana tuxxanii akkuma TikTok irratti giftii walii kennan Facebook irratti illee namni isin jaallatu yookaan hiriyyaan keessan kan isin gargaaruu barbaade istaarii tana tuqee kennaa barbaade isinii kennuu danda'a jechuudha doolaara keessan immoo asirratti ilaallattu jechuudha asirratti doolaara keessan hanga isin daladdan isiniif hasaabaa jechuudha yookaan isiniif lakkaa'a gubbaa kanarratti kunoo doolaara 25 akka daladdanii baafachuu ni dandeessan jechuudha namni doolaara 25 dalagatee ni baafataa jechuudha keessaa isinitti illee guddisuu jechuudha Facebook banadhaatii followera keessan guddifadhaa akkuma takkaan gaddaa moonii guutaa sana booda maallaqa akka ajaa'ibatti irraa dalaguu dandeessanii jechuudha Facebookni akkuma beekamu yeroo ammaa biyya hunda keessatti kafaltii eegalee jira waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin ji'a Facebook irraa akkamitti maallaqa arganna kan jettaniif immoo istaarii tana fayyadamtaniiti kan isin maallaqa argachuu dandeessan jechuudha yeroo isin viidiyoo gadhiistan isin akka YouTube irratti hidhuuf hin gubattan jechuudha maaliif ufumaan irratti banamaa jechuudha istaariin jechuudha eega isin moonii guuttanii karaa meeqaan irraa argachuu dandeenya kan jettaniif wanta akkamiitiin irraa argachuu dandeenya kan jettaniif bal'ina isaa gar fuulduratti kan waliin ilaalluta ammaaf immoo karaa afuriin irraa maallaqa argachuu dandeessan jechuudha tokkoffaa laayivii kallattii lammaffaa viidiyoo gadhiistanii viidiyoo irrallee argachuu dandeessanii viidiyoo shoortii jechuudha riilii gadhiistanii irraa argachuu ni dandeessaniin isiniin jaa barreeffama adda addaa fuula peejii keessan irratti maxxansitanii hanga namni isinii ilaaleen wal madaalchifamee isiniif kaffalama jechuudha wanta zariin yookaan shanyii namaa tokko arraba garagara irraa of eeddanii jechuudha yoo irratti daladdan irraa argachuu dandeessaniin baroomsi irraaf qabadhalleen asumarratti raawwata jechuudha baroomsa yeroo itti aanutiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii